سربا غافا دورا جلكبه أمانة شنتم دورا إيدا سومنا دبر أمانة شنتم دورا سربا سنين جلكبه عبد الحكيم سربنا فكاتا لما دعنا الرزيبيا برا أبو بكر محمد آدم علي أبي جامع ورا جلكبنا نخيسة جرين ريفو حصواترن سنوان جلكبنا قلتهما هدو أبو بكر محمد آدم بريزيدنتي هيريا جاللا بي أفريقيا لوتورن إسا خلنا كتره إني علي عبد جامعيس وجيجل كابني أمات الشرطة دورة إسا ترينر رابو علي كنا لديني قلقلي أمين أبو let's play Shama harkafuuni kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajamu kanneen biyya alaa biyya keessa teessanii nu hordofaa jirtan marti bakka guyyaa har'aa waliin geenyeessiniin jecham qophii addaa qabannee dhiyaanne isinitti muunkaassi faana turaan ejersoo wallooti waan boqochuu doktor kabajaa artist Ali Birraa ilaalchise ibsaa baawwa boombaase sadaasa torba bara 2022 Ali Birraan abbaa isaa Muhammad Muusaa fi haadha isaa Faaxumaa Ali irraa Xaaliyaan biyya teenya kaase beebara torba saamsaa 26 bara 1948 magaala Dirree Dhawaa ganda kaaba kan gaara ganda qoree duubaan jiru jalatti argamtutti nama dhalateedha. Aliin akka umriin barnootaaf ga'e mana barnoota amantii Islaamaa kan maqaa madarasaa jadiidatti beekamu kan ganda laga Harreetti karaa oliin argamutti galmeeffame. Achitti hamma ulaashanii eega baratee booda mana barnoota gaafasiitti maqaa Lul Mokonnoniin qabachaa ture. Kan Gaziir keessatti argamu geeffame ulaa jahaffaa xumure sana booda Aliin fedhii gama kanaan barnootatti fufuu dhabuun waan hubateef abbaan madarasaa Arabi Ustaad Gubee kan gaara ganda qabrii ijoollee gubbaa naqe. Aliin barnoota madarasaa Ustaad Gubeetti kennamu yeroo gabaabduu keessatti fixe. Achitti barsiisummaa mindoo Ustaad Ali Birraa moggaafame. Isa haala kana keessa jiru sosoo'insi afran qallo kan guddina afaaniif aadaa Oromootiif bu'uura ta'e Dirree Dhawaa keessatti jalqabe. Aliin hawwisoo hiriyaa jaalalatan kaa'imman umriin warraa urjii bakkalchaatiin gadditti makame. Odoo xiqqoollee hin turin dandeettii yeedaloo weelli baafachuu fi weellisuuf jalqabuun urjii bakkalchaatiin fudhatame. Iida Ramadaana kan gurraandhala 25 bara 1963 dooyya gubbaatti bahe. Sagalee isaa bareedduu fi allaas miidhagaa weellee birraadha baree jettu. Weellisuun daawwattootaaf ifa weellachiise. Bara 1982 keessa odoo irraa hoteelitti weellisu Aliin dubartii birtii astiroonoom jedhamtutan barreessitu Safaraa Swiidiin taate waliin wal baree fuudhe. Bara 1984 keessa ramaddii hojii biyya Itoophiyaa raawwatee hoggaa Ameerikaatti jijjiiramtu. Aliin lammummaa biyya Swiidiin fudhate. Niitii isaa waliin magaalaa Koloonfoorniyaa tan biyya Ameerikaa dhaqe. Bara 1984 irraa kaasee hamma 1992 Alii fi Birgiitiin hojii fi saalaloof biyya Ameerikaa kaaba Awurooppaa fi Asiyaa keessa deddeemani. Bara 1992 jalqabe biyya Kaanadaa magaalaa Torontoo keessa qubatee jiraachaa ture. Bara 2004 keessa sodaa biyya namaa irraa rakkoo isaa filachuu jiru biyyaan baatan waggaa 20 booda Oromiyaatti deebi'e.
Akaachiti geessaniin gorsa abbaa isaa tan barnootatti jabaadhu kan inni irraa hamilee cabse haadhaa dhiyya'uuf karoorfate karoora kanaan hiyyeeyyii naannoo ijaa aannanii tan naannoo dirree dhawaa warra hiree barnootatti wal arguu hin dandeenye mana barnoota sadarkaa duraa banee carraa barachuuti walitti bahe Ali Birraan akkuma nama dirree dhawaa keessatti dhalatee guddate afaan Oromoo biratti kan Arabaa Amaara Soomaalee fi Adaaree qaceellootti dubbatam sana booda san Suwiidinii fi Ingiliiziitti dabalate afaanota lagaa keessa kan Arabaa Soomaalee Adareetti weellee seenaa qabeessa ta'an kanneen akkuma gaafa bahiinsaatti yoomuu jaallataman hedduu weellise seenaan Ali Birraa barruu gabaabduu tana waan shallagamu miti Aliin afaan aadaa biyya seenaa fi qabsoo Oromoo irratti weellee weellise hedduu tana irraa himanii fi dhiisan keessa filuun haalan nama rakkisa wareega godheen kan wal madaalu ta'uu baatullee Aliin guutumaa guddina afaan aadaa fi weellee Oromootiif godhe waldoota hawaasa Oromoo hedduu irraa badhaasa beekamte hojii umrii guutuu badhaafamee jira hojuma isaa tanarraa ka'uun yuunivarsiitii Jimmaa digirii kabaja dooktorummaa kenneefii jira jarmiyaa muuziqaa Afriika jedhamu kan biyya Kaanaada magaalaa Toroonto qooda aartii Afriikaatiif gumaacheef badhaasa beekamte hojii kenneefii jira Aliin akkuma birraadhaan barihee jedhee jalqabetti weellee mimmiidhagoo ammayyaa 300 ol hawaasa Oromootiif guddinaaf waliitiin afaan Oromootiif gumaacha danda'aa hin qabne godhe sadaasa 6 bara 2022 umrii 74tti bakka kan dhalate irraa hin deebinetti lammiisaa kan akkaan jaalatu dhiisee soqte Aliin bilisummaa uummata Oromoo tan jaalala isaa bifa addaatti ibsaa odoo goolabbii isaa hin argin biraa deemullee weelleen isaa kanneen yeroon moofayuuf hin hojjannin dhalootatti bohaarsuuf jiraata seenaan isaa seenuma waliin dhalootarraa dhalootaatti darbam uma irratti abaa'uun du'aan boqochu Dooktor kabaja aartii Ali Birraa gaddi guddaan itti dhagaamee ibsam lubbu isaa jannataan haa qananiisu jedham maatii firoota hiriyaa fi walii galte ammoo uummata Oromoof jajjabina hawwam injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo sadaasa 7 bara 2022 Finfinnee